قميصة سوفا قايتة خيان قميصة كان عندي ونمات سوفا قايتة بس هكذا كانت راسي ما له وان دفتي دف دف أنا كان ندفعي أيه دف أنا جيفر تاي أنا جيفر تاي هو كان مكانه بالليل ديم تكف نيجر تام أكيد أقام يقولون شو مخرج تيجي يقولون شو سيجلام أما ولي قارة خروجته ما له ربع درو لا هركة كذا سونا خليه ما له خجلة سيريس يقولون يا أخوي قارة ليه سيدا مثلا أكل أبريتي أما دي مال بقرتي مال ربع درو أنا ما أبريتي كنيا ربع جن أبريتي مال أنت لا أورومو أو تبدو كا والله ده خلاص بس كا أنت لا أورومو في أبوليسا أورومو جو أورومو ما لسه جولي أورومو أو سفاد أنا كنا جت دير وان نفتيف كل يوسف يدو عبد الله كبيجي سيري ركو سان جدو جرو بروفين دفين أنا سيري كي شغال كتير ستين كورا سيكورا سيري آگے ستة كذي مراتي كارا نهي تو داني بالبادي فري أبز كورا يويا شما كم جرتو كبجم تو تا فردفتو تا فولا فيسبوك كيا يرود إراف نوردفات ترتن akkasuma galatoomaa isiniin jecha ammas immoo gara fuulduraatti gama YouTubeatti darbaa waan jiruuf gama YouTube kootii dhuftanii subscribe gochuudhaan maqaan YouTube kiyyaa Odaa Oromoo Tuubii kan jedhu reefuudha kanan banee jiru gara sana kottaatii na hordofaan isiniin jedha akkasumas bakka nama jiru kun bakka namatti argamaa jiru gaara keessadha baadiyyaa keessa jechuudha akkasuma magaalaan fagootti haftee as gubbaa sababnaan dhufeef Liina faa kan akka Yusuffaa barbaachaaf bakka kana kanan dhufee fi ammagaa isaan waliin walii galtee uumnee shaakala viidiyoo adda addaa hojjechuuf qophiirra waan jirruu fi nu hordofaa nu jajjabeessaa isiniin jedha bakka jirtanii liinkii keenya waliif qoodaati gruupii adda addaa irratti illee nuuf dabarsaati nu jajjabeessaa isiniin jedha ijoollee Oromoo wajjin wal bira gaheen jira ani gaa mageelu yeroo dheeraatiif akkasuma miidiyaa Facebook gubbaadhaan qophaa koo sochii hedduu kanan taasisaa ture namoonni hedduun na beeku akkasuma ijoolleen keenya bakka adda addaa jirtan namoonni bebbeekamoon promotionii viidiyoo gabaabaa kanaaf hojjettan asumaan isin yaadachiisa yeroo gabaabaa keessatti hordoftoota akkan argadhuuf na bira dhaabbadhaan isiniin jedha akkasuma immoo amma gaara keessatti seenee waan jirruu fi viidiyoon har'aa kaasee kan itti fufu ta'a isiniin jedha nu hordofaan dhaamsa kootii ammallee gara fuulduraatti tolee akkasuma gaa sababni an gubbaa kana dhufee fi ijoollee keenya gaara keessatti wal miidhaa jirantu jiru isaan gidduutti haala nageenya buusuutiin isaan birattiin argamaadha ijoolleen keenya gaara keessatti kan akka Yusee Oroo fi Lina Tuubii yeroo dheeraadhaaf hordofaa kan turtanidha jarri viidiyoo hedduu hojjetanii kan jiranidha ammas immoo isaan waliin ta'uun haala jiru hundumaa waliin itti ilaalla. Eegaa ijoolleen keenya bakka isaan jiran hin beeku. Liinaa fi Liinaa Tuubii akkasuma Yusee Oroon illee bakka jarri jiran hin beekne amma jara barbaachaaf gaara keessatti hin argama. Gara kanatti hin argadhamoo gara kanatti hin argad baharraan argamoo lixarraan argaa kaabamoo kibbarratti hin argachuu danda'a isa jedhu rabbi qofatu beekaa na waliin ta'an isiniin jedha. Du'aa nuuf godha. Ayyee akkasuma gaa Poletii keenya poletii Yusee Abdallaani siiriitti godha jedhaniitu waan baay'ee dubbachaa jiru waan ta'uuf deemuun beeku uumaa hundaafiyyuu akka rabbi nu milkeessu du'aa nuuf godhaa isiniin jedha akka jarri nageenyi jara gidduutti bu'u ijoolleen Oromoo akkuma jirtanii na hordofaa na faana ta'an isiniin jedha amma kunoo gaara dhakaa fi jabala gurguddaa keessatti argamna tole egaa sa'aatii dheeraan deemaa ture ammallee adeemsa kootti fufeen jira gaara karaa dheeraan deemaa ture amma gubbaa kanarra goru asirraan hin bahee akkasitti deema yoo rabbi na milkeessee jarallee hin argee abdiin qaba ijoolleen keenya hundumtuu quban hin dhabinaa maalirra akka geenye immoo walumaan kan isin ibsaa deemu ta'a kanaafi amma Tolegaa amma adeemsa kootti fufeen jira barbaacha ijoollee keenyaatiif akkasuma nageenya jara gidduutti buusuudhaaf egaa umriidhaan ijoollee ta'ullee abbaa jaarsaa ta'ee jara kana rakkoo jaraa nan furedhee yaada kanaaf waan irra ga'e hundumayyuu isiniin himaa karaan kun egaa walqixa miti nuti kanaan dura magaalaa keessa jiraanna amma sababuma jarri miidhaa kana hunda walirraan ga'aa jiranii baruuf karaa dheeraa kana deemee dhufeen jira na hordofaa isiniin jedha
akkasumas immoo bakki itti argamnu kunoo bu'aa ba'ii adda addaa gaara keessatti argama. Tolee viidiyoo irratti kanan argaa ture lafa ciccitaa akkasiiti bakki jarri itti wal lolaa turan jechuudha. Irra deddeebi'ee ilaalaan ture yuutuuba Liinaa Tuubii fi akkasuma Yusee Oroo kan jedhu irratti. Amma bakka kana seeneen ilaaluuf deemaa yoo as keessatti kan nama tokko argadhu ta'e na hordofaa isiniin jedha. Akka kaameraan argisiisaa turetti bakki jarri itti wal lolaa turan yookaan bakki jarri itti miidhaa walirraan gahaa turan bakkoota akkasii kana keessa. Nama tokkotti dhufiin jira. Boo? Yee. Salaamu alaikum. Maali amala si godhe? Ijoollee tokkoon barbaacha dhufe as keessa. Nyaatee har'a akkam natti ergansa? Ijoollee Oromoo as keessatti wal dhaban tokkoon barbaacha dhufe. Asii. Maaliin barbaadu dhufe? Ijoollee Oromoo Liinaa Tuubii fa'aa as keessatti Yusee Oroo fa'aa. Maaliiti? Liinaa Tuubii fa'aa as keessatti wal lolaa turanii jedhan. Aboo nama daakana hin calli walitti Liinaa Tuubii maal Yuusufee maal isaas erge? Naga buruufte? Jara walitti araarsuuf hin dhufe as keessa. Naga buruufte mataa kana adda siyaasa naga buruufte? Si qabuu hin dhufne obboleessi. Deeme si gol. Jaran barbaacha. Si gol si qabee har'a gaduu kana kan isaan baatu. Isaas erge Yuusufis erge? Yuusufee miti kan na arge. Ani hojiidhuma gocha jarri walirraan gahan. Mee ati amma maal godhuuf gaara kana gaara kun akka keenyatee hin beektu namaa si yaama amma harkee waraana kiyyaa si yaama moo? Yuusufis erge moo? Liinaas erge. Rakkoo ijoollee Oromoo tana dhukkubsinaan hin dhufe bakka. Mataa kana garte kun sheeyxaana fakkaata mataa bira dabarsitee. Abdalla taa'e mee tasgabbaa'e mee. Atu gottaa'e. Abdalla. Taa'e gadi chirra. Achirra gattaa'e mataan si facaasan sabaataan na bira hin jirtu. Taa'e gadi. Taa'e gadi. Mataa kana si facaasee si biraa deema laa. As kan waan qabdu takkaan as kan nadhu. As kan nadhu waan qabdu. Homaayyuu hin qabu. As kan nadhu. Homaayyuu hin qabu. Fiti. Hattuu kuduraa manzaraa ta'e. Hai. Mootillee kaameraa na waraabaa kunuun na bira dhaabbatee waraabi danda'a keeti. Taa'e kaameraa waraabaa deemtan moo? Obsi Abdalla. Anuyyuu takkaa manzaraan kaayyanne funyaan kiyya baxxee kana numaa inni manzaraa kaayyanne. Maashaallah. Waan biroollee ni baafta tamaam. Tamaam. Tole obsi ni haasofna. Waan xiqqoo anaasoosi. Aboo afaan Oromoo ni beektaa? Haasoo takka iyyuu dubbii qabu. Dubbii biraatti findu. Numaa kaayyan takkaa anuu numaa takkaan kaayatin numaati manzaraa kaayyata maashaallah. Qabii wachi kaameraa narraa. Qabichi kaameraa. Aboo qabichi waraabee yeessi dhiibnaan isaati harakaatu gootaa miti. Abbate natti asin qalaa. Waan ati dhuftee ammoo takka yeessi sirraa darsa kee kan. Numaa qamisa suufa kaayyattee kayyan qamisa kanaan deemu numaati suufa kaayyattee. Baasi. Takka sirraa maal waan dhuftee def. Ani kan hin dhufeefi. Ayyee def. Na dhaggeeffadhu Deefi. taa'e na dhaggeeffadhu ayyee. Hoo kanaan maqaan abillee deemta akka. Na dhaggeeffadhu. Ni gartame akka dhagaan gurraachu maqaa teesse gurraachu. Si galaami amma wanni gaara kan dhufteef maal barbaadu dhufe. Harka keessa soona kun yoo maal akka jila qabdu siiriis guree kun gaara leessa sidhaa maasalaadha akka obboleetii amma maal gartee maal barbaadu dhufe. Ani amma obboleettii keenya barbaachan dhufe. Obboleettii maal? Intala Oromoo. Awoo dubbadhu kaa wallahi dhagaa kana afaan sakaa. Intala Oromoo fi obboleessa Oromoo ijoollee. Oromoo maal isin? Ijoollee Oromoo. Awoo safaatan akkanaan jirtu dhiiroo waan dhufteef qolli Yuusufiitu Abdullaa qabiyyeessi. Rakkoo isaan gidduu jiru baruuf hin dhufeen gaara. Ani siirii xiisha keessatti hin deemu sittiin godha. Si godha si akkasitti akkati maraatee gaara leessi udaanii balbaatii firee si godha. Dubbadhu kaa yookiin dhagaa kanaan si falaxuu feetala. Mataan jira dhaggeeffadhu. Ayyee def numaa na barbaadu dhufe def. Na dhaggeeffadhu. Def. Amma ijoollee Oromootu na erganii. Ayyee. Akkasumas hojiiwwan isaan taatee isaan gaara keessatti walirraan ga'aa turan. Aboo fixadhu def dhaggeeffadhu nan xumura. yaa keeni mataa kana siyaasa si biraa deemaa def fixadhu. Wallahi def. Na fixachiisa. Ayyee def. Rakkoo isaanii hubachuuf hin dhufe sababni isaa wal miidhaniif maali waan quba yaa akhi waan akkanaatii miti maallaqa baa yoo naaf iddi maallaqa baa askan nimatti maallaqni hin jiru ani maallaqa irraa hin dalagaadha askan fattashamuu qabdati wallahi ol sosoonaan laala ramadaa kanaan mataa isa kaa sii galaami dubaree kan miskiinaa maa dhufte miskinni maa dhufa maal godhu dhuftaas miskiina yoo taate ani uummata Oromoo waanan jaalladhuufin ijoollee Oromoo wal lolan gidduutti laala amma dhagee waan takkaan siin ijoollee Oromoo maaliidhis qaxxitaa jechuun osoo laal akkaniif duuban laal osoo akkaniif ce'e maddii laal qaxxitaa yoo lubbuu feet eeqa ni feetaami lubbuu ta'e ni feetamu hin feetu nan fedha lubbuu ta'e ni feetaami qaxxitaa jechuun osoo akkana laal iyyitee akkana guduunfattee akkana na laal akkana guduunfatte Abdallah fitatteemi dhaggeeffadhu
amma waan akkasii rakkoo akkasii kana barsiime sila ani situ keessa beekadeeti gaafachuu dhufu Siime. ati amma na lolaa jirta siime nan loliin dhaggeeffadhu siime inumaayyuu dubbii kana si shakkaan yallaa kai si shakkaan kai situ harka keessaa qaba ifduuba laalin situ ijoollee oromoo as keessatti wal ficcisiisaa jira aboo ifduuba ayyee dhagee wanta kaa dhaab kot ifduuba laalin laal sigilis godhee si dhammataa mawwato gaara na jechuudha si galaami laal gaara kana keessatti kana lubbuute yoo feete harkamtee jennaan laal ani ramadaa kana gardeeme oli fuudhee jechuu sirra kaa si galaami dhala abdalla dhaggeeffadhu yeroo tokko na dhaggeeffadhu aboo ani dhaggeeffadhu amma ani sila nageenya buusuuf hin dhufe miti aboo ani dhaggeeffachuu dhaan dalagu indi deemiti Indi de- daanata na rukutuuf deemta miti lola barbaadda amma na loluuf deemta miti lola barbaadda ijoollee oromoo as keessatti wal ficcisiiste amma ani fakkii taate niin qalaa'u lola barbaadda Eh? lola barbaadda akkam hikachinarra oo Yusuf Isir bakka tayyee